Ashamaa harka funee kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa keenya hir'isuudha ani mulqanaasa ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawwan Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin isin wajjin turtii taasisnaa akkuma barame yeroo keenya eeggannee sa'aatii keenyaan mana keessan dhufneerra turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u arra shamarraniin marfamee sagantaa koo hir'isuu jalqabuufanii keessuma tokkotiin baga nagaan dhuftanii jalqaba. Naan oddanimoo sagaleen keessan hin dhaga'amu baga nagaan dhuftanii si wajjin wal baree kallattumaan karaa sagantaa koon deema jechuudha. Keeti jedhe fuuldura kiyya. Eshi. Nagaa keeti. Nagaa koo. Baga nagaan dhufte. Eshi baga nagaan wajjini. Tolee wal barree. Kanan dhufee Anna Beauty Academy dha. Anna Beauty Academy jechuun magaalaa Finfinnee qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa akka Laqamtee Amboorrallee deemtee barsiisti kottaa baradhaan jedha. Achumaan anillee mana Annaatti baradhee fixee hojii jalqabeen jira ana birallee kottaan isiniin jedha. Promooshinii lama Anna bira deemaa jettee ana biras jedhaarte haa ta'u anuu eessa dhufuuri? Lamaan kee astawaarii koo bira kottu anallee kottu sii jedha. Lamman keessanuu dirqama har'a kan akka kana na bareeches Anna Beauty Academy dha. Annaadhaan galatoomii jechuun barbaada. Manatti hojjetamoo mana keessa deemaa hojjetamoo banteettamoo mana irra deemeen hojjeta. Mana irra deemu. Akkam hojii? Gaariidha. Shaggaadha. Dibanna. Iddoon itti baradhes murteessaadha. Murteessaadha miti? Tolee kamiifuu milkaa'ii hojii keetiin irra deebi'uudha baga nagaan dhufte. Eshi baga nagaan. Giifti. Wayi. Wal barrakaa haa maayini gadaa gadoodha mini gaaddoo jedha gaaddoodha eeyyane ija umuriidha maqaan koo Gaaddisee Alamaayyoo jedhama Gaaddisee yoo gabaabsinu Gaaddisee gaafa gabaabsamu gaaddoo jechuudha Gaaddisee haa ta'u kanan dhufee mana barumsaa Haanii Beauty Academy magaalaa Finfinnee Damiyaaskootti kan argamurraadha. Barattuu Haannaa Beauty Academy marsaa afuraffaadha jechuudha. Marsaa afuraffaarratti. Eeyyanii barnootarra jirta. Eeyyee barnootarra jira. Eebbifamuudhaaf yeroo ammantti si'aaf. Yeroo muraasa baatii tokko kan hin caalleetu naaf jechuudha. Milkaa'ika. Leedha. Akka bartee sirriitti. Bareedaadha barsiistuun keenyallee baay'ee mucaa qaxaleedha. Wantoonni jiran maateriyaaliin mana keessaallee guutuudha. Namatti tola. Kottaa baradhaa siniin jenna. Toleen dhufna. Nafnamoo. Boontuu ko. Jedhika. Ani Boontuu Asirraatiin jedhama. Ayyee. Kanan dhufee Anna Beauty Academy'dha. Barachaan jira. Kottaa baradhaan jira. Ati eebbifamu geesse? Geesse? Wal faana eebbifamu. Ji'a meeqa? Ji'a tokkodhaaf. Ji'a tokko. Ji'a tokko barachuudhaaf. Gaariidha. Ayyee wal barreessi. Eshi maqaan koo Elsaabeet Daadhii jedhama. Kanan dhufee Haanii Beauty Academy irraati. Yaa barattuudhaanis. Barattuudha. Ni eebbifamna akka. Nyaanni uree maajii tokko waan taateef. Nyaanna. Tolee baga nagaan dhufte. Baga nagaan. Tolee. Maqaan koo Ayyaantuu Baqqalaa jedhama. Kan irraa dhufee Haanii Beauty Academy. Barattuudha. Barattuudha. Amma karaa shamarran afur barattuu tokkommoo kan hojiirra jirtu itti fufnaka. Ani maqaan kiyya Beetil Camadaan jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa Haanii Beauty Academy irraati barattuu marsaa afuraffaati. Marsaa afuraffaa. Tolee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Ayyee. Maqaan koo Liidiyaa Addaamudha. Kanan dhufee Haanii Beauty Academy irraati marsaa afuraffaa barattuudha. Akkasumas hojii koo hojjechaa jira namoota fiduudhaan kottaa baradhaa. Ati inni hojjechaa jirta. Barachaas. Ayyee gaariidha. Kamiifuu hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii ammaanii cidha wayiin qaba sammuu nagan. Eenyuree? Ishee hojiirra jirtu moo ishee barattuudha kan namni? Eenyuun na bareecha? Hannaan anas sii bareecha jechaa jirti. Lakkee ani barattoota kiyya naa wayyan jedhe. Eenyu wayyara? Sin wayya? Nan wayya. Tolee kamiifuu baga nagaan dhuftanii hundi keessan keeti gaaffii koo sirraan jalqaba. Tole. Biyyoota meeqatu miseensa United Nation keessatti argama? Meeqa? Biyya moo? Adarbu tole. Biyyoota 12. Lakki. Fagaadhaame xiqqoo ishii fagaadhaa 10 keessaa ba'a. Gaaffii naa deebi. Biyyoota meeqatu miseensa United Nation keessatti argama? Biyyoota 127. Walakkaa isaarra darbite.
Adar. Shantamii ja'a. Naannoo masala jira ayyee. Shantamii shan. Lakki. 52. Shantamii ja'a. Lakki yaada koo. Shantamii tokko. Tole gaaddisee si biraan jira. Roog-sadeen Bermudaa garba kam keessatti argama? Sudaan. Piraamidii Roog-sadee jettemi? Piraamidii Roog-sadee jettemi? Sudaan keessatti argama. Piraamidii miti. Roog-sadeen Bermudaa. Piraamidii osoo hin ta'in Bermudaa garba kam keessatti argama? Atlaantikaa. Atlaantikaa sirriitti argatti. Baank jetteetti boondu. Anatiyyuu siin eenyu jedhee ture kamiifuu biyyoota Awurooppaa keessaa boontu biyyoota haroowwan 1000 ol qabdu biyya kan haroowwan 1000 ol. Yaalii. Adaru. Adaru. Osoo yaaltan bira ga'uu dandeessu. Adaru. Ameerika. Gati yaalta. Eeshiyaa. Fiinlaand. Eelsa si biraan jira. Sadarkaa gadaa keessatti foolleen waggaa meeqaa hanga waggaa meeqaati? Adaru. Ara yaalii maanni adarbuuni? Yoo yaaltani beektu itti dhiyaachaa deemtu abbaan isinirraa aanee jiru deebisuu danda'a. Eelsi adarbu tolee ayyee yaalta. 8. 8. Lakki. Gaaficha lama deemtu. Sirna gadaa keessatti foolleen waggaa meeqaa hanga waggaa meeqaati? Foollee. Waggaa 2 hanga 6. Foollee moo? Nuti boo wanta kanaa keessumayyuu hin jiru. Liiduu yaalta? Afur. Gadaan waggaa meeqaan jijjiirama qabu? 5. Waggaa 8. Isaa malee maanni? Waggaa 10. Iyyaalta? 10. Lakki. Waggaa 24 waggaa 22 hanga 30 kan jiran. Lakki. Sirreeffadhu. Waggaa 16 hanga 22 kan jiran. Kun seenaa dhagaa. Boontu. Yaali. Isuma amma gaaddiseen jette xiqqoo fooyyeessi. 16 8. Yaaluun. 16 hanga 24. 16 hanga 24. Tole. Gaaffiin kun kan kee tureeti? Ayyee si biraan jira. Gosoota afoola Oromoo keessaa afur maqaa waan afoola. Adaru. Tole. Beeti. Adaru. Liidu. Adaru. Dhibbu. Tokko. Mammaaksa. Lam. Afoosh. Sadi. Sheekoo. Yoom si bira dhufe yaanti. Haa ta'u shikeeti siilaadha baankii jetteetti gaaddiseen. Tole yaala maal taatan? Inni ulfaata moo gaaffii? Gaaficha. Inni ulfaata? Inni ulfaatu gaafa. Akka tasaa yoo gaafatamtan xiqqoo ishee ayyaa haa ta'u. Kamiifuu xiyyeeffannoo barbaada. Tole beessii biraan jira. Mammaaksadha. Dhugaa waaqaa hin dhoksan bakka duwwaa. Dhugaa waaqaa hin dhoksan bakka duwwaa. Jedhama. Keeyyanta? Yaalu. Adaru. Gadi. Dhugaa waaqaan dhoksani. Adaru. Adaru. Dhugaa waaqaa hin dhoksanii qulqulluu lafaa hin dhoksanii jedhama. Tole yeroon keessanis dhume marsaasa jalqabaa dirqama nama tokko yeroo itti hirrifnu irra geenyeerra. Amma nama tokko hirrisna. Akka seera hirrisuu keenyatti nama marsaa irratti cimaa ta'e hanga marsaa 5tti isiniif qusachaa deemna. Maaliif maallaqa akkasiin baankii keessanitti kufattaniif jechuudha. Kanaaf
amma nama tokko hirrisna hanga danda'ametti nama gaaffii hin deebisne nama baankiin jennee osoo hirristan isin fayyada barreessaa eenyuun hirristu. Tole marsaa kanarratti keetii hirrisuu hin dandeessan isheen garuu abbaa fedhe hirrisuu hin dandeessi gaaffii lama deebistanii maallaqa 400 baankii keessaa qabdu barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hirrisuu marsaan ni jalqaba yeroon keenya dhume mee marsaa kanarratti eenyuun hirrisu waan ilaallu ta'a turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hirrisuu waliin haa ta'u kaameraadhaaf akka mul'atutti gugurdisaa. Inti qaminaa abbuma fedhee rabuusaa haadha ishee. Ne gadis namni yeroo barreessi yeroo keenya tole al tokko hundi keessan ayyo beeti uy naanaake beeti jalqabu waan deemuu walitti ayyi galatoomii kamiifu. Tole maqaan kiyyaa Beetil Camadaan jedhama. Kanan dhufee mana barumsaa Hanni Biitii Akaadaamii irraatidha. Barattuu marsaa afuraffaati. Waan tokkoyyuu yaa sirriitti anumatu ba'utu irra ture xiqqoo ishee gaafichis natti ulfaatee ture. Yaa mana taa'ee gaafa ilaallu baay'ee xiqqoo ishee salphaa natti fakkaatee ture garuu gaafas dhufanii ilaalanii xiqqoo isheen ulfaata xiqqoo natti ulfaatee ture. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya hirrisuu marsaa jalqabaatiin beekee bisnee karaa marsaa keenya lammaffaatti deemaa jirra. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hirrisuu waliin haa ta'u jirtu? Jirra. Baay'ee jiraadha. Jalqabu? Jalqabe. Tole. Hibboodha. Ilkaan hin qabdu. Dheedhii nyaachuu hin dadhabdu. Eenyu isheen? Bofa. Bofa? Dheedhii nyaattee bofa? Yani Saree qabdi. ilkaan gadi sareen ture. Xaddee. Xaddee. Xaddee? Dheedhii nyaatti xaddee? Nyaannaan nutis. Ashi jaartii. Jaartiin akkamiin dheedhii nyaattire dalkaan hin qabne minaanuu nyaachuu dadhabdi tan. Hin jedhe gootee nyaattu. Mucaa. Mucaan illee akkamiin dheedhii nyaata? Lukkuu. Eenyus si waamee dama mee turi boontu daa'ima itteeti? Daa'ima. Mee gaaffisaa? Gaaffisaa irra na deebi'u. Ilkaan hin qabdu dheedhii nyaachuu hin dadhabdu. Haamtuu. Haamtuu? Haamtuu miti. Adaru. Haamtuutu. Haamtuuta miti. Lukkuu jettee isin itti himtee eenyus waame jedheeni kamiifuu laa xiyyeeffannoo barbaada kanan jedhu kanaaf haa ta'u galseessi biran jira. Jiin yookiin baatiin guyyoota 5 qaban keessaa ji'a 9 yookiin baatii 9. Ji'a 13ffaa. Ji'a 13ffaa Baagumee. Sirriitti na dhaggeeffadhaa hundi keessan. Jiin yookiin baatiin guyyoota 5 qaban ji'a 9. Baatiin guyyaa 5 qofa qabdu. Sirriitti dhaggeeffadhaa jedheera laa gaaffii xiyyeeffannoo barbaada. Jiin guyyoota 5 qaban ji'a 9. Amma ji'a 13 qabna miti. Ji'oota 13 kan keessaa ji'a guyyaa 5 qabu. Qaammee. Yookiin ji'a 13ffaa Baagumee. Xiyyeeffannoo barbaada. Jiini yookiin baatii 13 keessaa jiini guyyaa 5 qabu ji'a 9 gaaffii xiyyeeffannoo barbaadudha. Hin jiru jiini guyyaa 5 qabu. Lakkee rakko. Na 5 irra darbinee lakkoowwan naa. Jaafa. Jaafa. Afurfaa. Lakkee rakko. Agayya. Hundinuu guyyaa 5 qabu. Inumaayyuu isaa ol qabu. Jiini 12 isaa 5 qabu. Ji'oota jiran keessaa jiini guyyaa 5 qabu.
ji'a sagal hundinuu shan qabu miti qaamni 5 ta'a 6 ta'a inni kaan immoo isaa oli kanaafuu haa ta'u xiyyeeffannoo barbaada jedheera tole wantu keetiiti gaaffiin kun Ankoodha. kan keeti ayyee arraba isaatiin bineensi fuunfachuu danda'u kan kee ture Amma natu gaafatan. arraba isaatiin bineensi fuunfachuu danda'u bineensa sagal Waraabes. inni funyaan qabu Bofa. boofa sirriitti argatteetti Bank. Jedha. Bank. beekamaa isaanoo baankii jedhanii akkuma taatee argamte kana baankii jechuu dadhabdu baankii jedhi jechuun qabxii isinirraa dhisa tole ammaaf isheenuun jirtu isheerraayyuu hir'isu yoo dandeessan abbaa gaaffii deebiseerraa inni aanee jiru baankii jechuudhaaf dirqama qaba jechuudha tole Eelsaa Sibiran jira qarshii 200 qarshii 200 amma jiru irratti bineensota meeqatu jira? Naadar. Ara itti buusii waanuma ta'e laaliti gabaabna ishee nama harka kofne keessa Meeqatu jira? meeqatti ta'u? 3. Gaafficha na deemu. Qarshii 200 amma jiru kana irratti bineensa meeqatu jira? 3 jettee geesseetti isheen 2. 2 sirriitti argatteetti. Ara rabbii jedhee liiduu Bank kan jedhan. yeroon keenya marsaa lammaffaa dhume ammas dirqama nama tokko hir'isnaa barreessaa tole silas gaaffii lama deebistanii 400 qabdu ammas 400 argattaniittu gaaffii lama deebistanii walitti daamee 800 baankii keessaa qabdu ayyaantoo tuquun hin danda'amu ayyuu abbaa feetee hir'isee amma mirgi keeti tole barreessaa barreessitanii haal tokko mee ol qabaa akka hundi keessan al takka liiduu isin kaasee liiduu amma ara liiduu baankii jedhi waan asii jedheefi isaafi waan dhufteef galatoomi liiduu. Maqaan koo Liidiyaa Addaamuu jedhama. Kanan dhufee Hani Biiutii Akaadaamii irraati. Barattuu marsaaf 4ffaadha. Hirrachuu kootiif xinnoo natti dhaga'ameera. Garuu hirrachuu silan qabaadhuufidha kanan bahee fi sagantichi garuu baay'ee namatti tola. Akkasitti yaadne jechuun calumedhee wanta hin deddeebisu natti fakkaatee ture. Kanaan booda sirriitti hangalee qo'adhadhee nan yaada. Baay'ee namatti tola. Mana keessatti gaafa ta'anii ilaalanii simpilii ma fakkaata garuu baay'ee ulfaata. Immoo hidhee kanan yaadu ayyaantuudha. Jirtu? Jirtu ta'e dammaqaa dara. Tole keeti irraan jalqaba. Meeshaan ulfaatinni itti safaramu maal jedhamee waamamu yookiin maal jedhamee beekama? Meeshaa waltaa. Meeshaa waltaa. Ulfaatin Kiiloogiraam. kiiloogiraama sirriitti Baank. baank jettitti gadseen gadseen jira. Dabalaan gurra 4 qaba yoo jenne gurri tokko yoo jalaa dhukkube meeqatu afaan? Gurra 4 qaba yoo jenne sirriitti na dhagee. Gurra 4 qaba yoo jenne tokko yoo jalaa dhukkube meeqatu afaan yookiin meeqa qaba? Tokko. Sadii. Iski gaaffisaa. Dabalaan gurra 4 qaba yoo jenne tokko yoo jalaa dhukkube meeqa qaba? Dabalaan gurra 4 qaba. 4 qaba tokko jalaa dhukkubeera meeqa tafi? Siluma 4 qabaachuu danda'a. Sagalee keessan adaraa maayikiin waan jiruuf kan ishii maayikteessi. Siluma 4 qabaachuu danda'a. Hin danda'u. Na dhaggeeffadhuuti sirrii isatti amante jedhu. Gaariirra jirta kanaaf. Dabalaan gurra 4 qaba. Tokko jalaa dhukkube yookiin jalaa dhukkubsate meeqa tafi? Gurra 4 qabaachuu hin danda'u. Qaba yoo jenne Yoo jenne. yoo jenne dalasila dabalaan lama malee hin qabu. Garuu yoo qabaate tokko yoo jalaa dhukkube meeqa tafi? Adaruu?
afuruma ta'a. Jala afur qaba jenni yoo jalaa dhukkube hin dhukkubsate malee jira. Baanki jedhee yaadisa. Tole dhiira meerisara amma afuruma qaba ayyaantu sirrii jetteetta argatteetta. Kee nagaa jirtati shogoguma nagaadha. Haadhoo kan inni ture kaffiin nama kan boontu ture kan ibsaa ture. Ilsaadha sii gaafatan ayyuu gaafatan. Beeti nagaadhaati Nagaa. haadhoo ayyuu si bira hin jira. Ay baayoloojiin waa'ee maalii qorata baanki hin jennu Jedheera. hin jennu. Jetteetti. Jetteetti? Jetteetti? Irra deddeebiin kan si gaafadhe hin dhageenye kanaaf sagalee kee ol qabi tole. Ay baayoloojiin waa'ee maalii qorata? Waa'ee qulqullina. Qulqullina. Baayoloojiin Waa'ee bineensota. adarbu? Waa'ee fayyaa. Yaad. Waa'ee naannoo. Waa'ee fayyaaf naannoo. Fi qaba sirriidha garuu naannoos fayyaas miti. Waa'ee lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii. Sirriitti argateetti baanki jetteetti boontu tole beeksisi biraan jira. Namni tokko gidduu galeessaan ilkaansaa buqqifachuu kan jalqabu waggaa meeqarratti? Waggaa torba. Waggaa torba sirriitti argatte. Baank. Baanki shokkaa akkasii tole si biraan jira gaadisee. Namni tokko giddu galeessaan guyyaatti bishaan leetira meeqa dhuguu qabu? 2 fi isaa ol dhuguu qaba. 2 fi isaa ol sirriitti argatteetti baank. Maal taatan ijoo eessan deemee hanga ammaa bara darbe yookiin bara 2015 Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti gareen geepha fudhatee garee kan Itoophiyaan jedhe Itoophiyaa kan Itoophiyaa Manchester qabdi Itoophiyaa. Yaalta ibsi. Gaaffii isaanii. Bara 2015 waggaa isa darbee irratti Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti gareen geepha fudhate. Garee isa kan. Buna. Moo turee yuni. Yaalta. Goorgis. Qidus Giyoorgis sirriitti argatte. Baank. Baanki jetteetti gaadisee yeroo keessanis dhume akka baanki jettan eegaan ture kamiifuu marsaasa kanarratti akka kan isaanii kan siin qabee ture. Shoora gabaabaa. Tole gaariirra jirtu yeroon keenya dhumeera ammas dirqama nama tokko hir'isnaa eenyuun hir'isna. Tole gaaffii ja'a deebistanii 1,200 qabdu sila 800 qabdu ture akkuma taatee lama gunneerraa ammas dammaqaa keetii koo dhuguu xuquun hin danda'amu ayyoorraa karaa keetiitti deemneerraa itti fufa. Dirqama nama tokko hir'isna barreessaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akkatti bareedee kanaan deemaa jira. Kunoo barattoota Hannaa Akaadaamii waliin turtii bareedaa taasisaa jirra. Isinis nu waliin dhuftanii tapha keenya hir'isuu irratti hirmaachuu warri barbaadan tola bilbila keenyaatiin nu qunnamaa. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u. Eenyuun hir'isa? Gabaa jedhan barreessitanii moo hundi keessan xaqxaq gootanii? Al tokkoomee hundi keessan ol qabame. Maal taatan jiru? Akkanatti barreessitu? Ayyuu eenyuun barreessite garuu ati? Boontuu shubaga barreessite siinsii hir'iste. Ayyuu koo waan dhufteef galatoon. Maqaan koo Ayyaantuu Baqqalaan jedhama. Kana irraa dhufee Aanni Biitii Akaadaamii. Qannafamuu kootti xiqqoo areera. Kan mo'atu keetimii natti fakkaata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya sadaffaadhaan
Ayyuudisni karamassaa keenya arfaffaa deemaa jirra. Gatii keessan amma sirra deemuudhaan abbaatii fi keenya fe'isuu waliin haa ta'u. Keeti. Oye. Jalqabu. Tole. Dhibboodha. Akka cabanitti bakka duwwaa. Nafan jette jaartii. Keewwan humna keetiitti guutaa. Akka cabanii. Nafan jedhu waraabes. Adaruuf. Akka cabanitti nokkolanii. Sirriitti argama. Tolii gadoo sibiila jira. Geengoon rooga meeqa qaba? Geengoon 2 Tiyaati xiqqoo 4 tokko. Roogan qabu. Maashii kitaati gaafa sirrii jirta gaafa kitaati. Baankii jettee keetiin tole sibiila jira. Arbi kumbii isaa waliin luka meeqa qaba? Xiyyeeffannoo barbaada. Arbi kumbii isaa waliin luka meeqa qaba? Ja. Kumbii isaa waliin luka meeqa qaba? Nadaru. 4 3 Arbi kumbii isaa miila? Kumbii miila. Kumbii isaa waliin gaafichi kumbichadha. Kumbiin miila miti. Kanaaf Kana- ta'u Kanaaf afur akkan taa'e. miilli Kumbiin miila miti. Deebiin isaa kumbiin miila miti. Tole xiyyeeffannoo barbaada. Jecha ture kanaaf. Kan eegsaati. Miti hayyuu eegsi. Waqtiin gannaa ji'a kan keessatti eegale yookiin ji'a kan keessatti jalqaba. caamsaa. Jalqaba. Ji'a torba. Ji'a torbaffaa maal? Bitootes Torbaffaa irratti ganni hin gala. Garuu saawwana kana galee irratti. gareera rooba. Akka waliigalaatti amma haala qilleensichatiyyuu akkas godhaabe. Ji'a kam caalaadha moo gaafa? Lakki. Jiini gan ji'a sagal keessatti eegale. Ji'a sagal. Jechaa deemna. Sagaasa, muddee, Gurraa. Bitootes lakkee, Ji'a eebilaa yookiin ji'a 10. muddee. anis gaaffii koo deebifadhee yeroo keenyas dhumee amma dafaa wal barreessaa qaba. Marsaasa kanarratti karaa dhaabbii keessanitti deebitanii gaaffii 2 deebistanii 400 qabdu baankii keessaa 2000 qabdu ture walitti daamee 2400 qabdu gaaddoo xiqqoon hin danda'amu isheen abbaa feetee hirristii barreessaa. Barreessanii xumurtanii mee eenyu ilaallaka al tokkoon keessan tole Eelsaan yeroo 2 Boontuun yeroo 2 barreeffamaniiru. Jalqaba seera hirrisuu keenyatti marsaasa kanarratti namni cimaa ta'e akka carraa wanta akka kana yoo nu mudatu dirqama nama tokko hirrisuun carraa yookiin aangoon kan dorgomaa keenya cimaadha. Gaaddiseen Eelsaa itti boontuu jette. Boontuu jette. Boontuu barreessiteeti? Boontuu jetteetta. Boontuunii fi Eelsaan 2 barreeffamaniiru. Amma osoo carraa argatte. Akkuma barreesse kanaan boontuun adeemtu. Lakkii yaada koo nan jijjiiraa. Eddan carraa argadhe immoo Eelsaan abaatu jechuun mirga keeti. Eelsaan abaatu immoo boontuun abaatu. Lakki gareedhaan hin jiru. Jarma kan qophaa isaanii barreessaniiru. Boontuun abaatu. Boonni
Maqaan koo Boontuu Asirraatiin jedhama. Annaa Biituu Akkaadaamii irraan dhufee irrifamuu gootti naarree baay'ee natti toleera dhufee taphachuu gootti. Kottaa taphadhaa namatti tola baay'ee namatti tola nama soorachisu kottaa taphadhaan jedhan. Ishee si gargaartu sati deebistu ishee baankeettu ofirraa rifta. Gaaffii tokko deebisee yaabbatanii nama Ai nan qoose taphoodha seeradhas. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya hir'isuu akkatti bareedee kanaan deemee amma maallaqaaf marsaa sadhumaa irra geenyeerra. Eenyuun hir'isee eenyuutiyyuu maallaqa baankii keessa jiruuf falmata yookiin immoo dorgoma waan ilaallu ta'a. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u kee. Sumarraan jalqaba ammas gaaffii koo. Tolaan sadiitti na dhagee. Tolaan waggaa 4 yoo ta'u obboleessi isaa quxisuudhaan dachaadhaan caala. Amma waggaan Tolaa 80 ta'eera. Obboleessi isaa waggaa meeqa isaati? Yookiin waggaa meeqaffaarra jira? Laal. Tolaan waggaa 4 obboleessa isaa caala. Obboleessa isaa isa quxisuu waggaa 4 caala. Amma Tolaan waggaa 80ffaa isaarra jira. Obboleessi isaa inni quxisuun waggaa meeqa ta'e? 36. Tur. Bank. Qoy gaaffii isiniif hagalu jalqaba. Gaaffii isiniif hagalu. Tolaan waggaa 4 yoo ta'u obboleessa isaa isa quxisuu dachaadhaan caala ture. Dachaadhaan caala ture waggaa 4 yoo ta'u. Amma Tolaan waggaa 80 yookiin waggaa 80ffaa isaarra jira. 80ffaa isaarra jira. Obboleessi isaa waggaa meeqa? 40. 4 irra dachaadhaan jedhi. 4 amma sadhumaa jechuudha. Waggaa 20. Laki laal sirriitti na dhageeffadhu. Tolaan obboleessa isaa isa quxisuu Tolaan waggaa 4ffaarra yoo ta'u obboleessa isaa isa quxisuu dachaadhaan caala. Waggaa 4ffaarra yoo jiraatu jechuudha. Yoo waggaa 4ffaarra jiru dachaadhaan caala. Amma waggaa 80ffaa isaarra jira. Inni quxisuun 76. 76. Amma sii galeera naa deebistetta yaali. Gatis. Waggaa 60. Lakkii isheen ko dhiyaatteettiin keeti sirrii ofeeki. Isheen 76 jetteetti geesseetti garuu miti yaali. Obboleessa isaa iski gaafacharra naaf deebi'u. Dadhabee kaan. Tolaan yeroo keessan isa gaaffii sattaanu garuu fixaa jiru. Tolaan waggaa 4 yoo ta'u obboleessa isaa isa quxisuu dachaadhaan caala ture. Dachaadhaan caala ture. Tolaan amma waggaa 80ffaa isaarra jira. Obboleessi isaa waggaa meeqaffaa? Waggaa 75. Yaali. Elsiyyee yaali. Ilaali. Keetiin bira geesseetti jedheera. Meeqa jettee? Kana anuma deebisa. Isheen 76 jettee bira geessee turte. Garuummoo miti. Ani yaalu. Yaali. 78. 78 haa ta'u amma kana fedha maal dabdan. Baanki jettee saarinti. Eshi. Kan keeti gaaffii? Eenyu gaafatame? Si gaafatameeti? Tole gaaddisee. Qarshii 200 isa amma jiru kanarratti barreeffamni afaan meeqaatiin barreeffame yookiin afaan meeqaatiin barreeffame? Afaan lamaan. Afaan lamaan sirriitti. Baanki jettee deebisa. Toleersa. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? Sirriitti na dhaga'i. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? 13. Lakkii. 12. Lakkii. Sirriitti na dhaga'a. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? Nan deebi'e. Si dhufeera taanaan nan deebi'a. Yaali gaana. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? 4. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? Jaraadha. Jiini. Sirrii jirta naa galeeraan. Jiini waggaan qabu.
Inni gaaffii keerra deeme. Ji'oonni waggaa baatii meeqa qabu? Ji'oonni waggaa. Xiyyeeffannoo barbaada. Si dhufeera seen ture yaada kamiifuu sii kenneera silaa. Jiinis baatiin tokkumadha. Haa maal taatarree? Hindee. Tole kee. Fiilmiin Saamsoon Makonnin Lataatiin daaritti godhamee yeroo dhiyoo kana keessa ba'e. Itti waamamni isaa yookiin mata dureen isaa maali? Sakalla. Saa keessa jira sakaallaan maa diraamaadha dhiisi malee. Sakaallaan miti. Saan keessuma jirti. Saan dhabu. Afaan keenya saa keessaan dhabu. Afaan Oromootiin? Afaan Oromootiin. Yaala. Mata duree isaa. Sinseenaa? Waan akka kanaa shashashee wayii qaba. Saba keef saba koo. Aan laafeera. Saba keef saba koo. Itti yaadi isaanii. Si dhufee? Saba keet. Kees koo. Yaa. Anis gaaffii koo deebifadhee yeroon keessanis dhume. Hanga ammaatti nuti nama tokko siniif qusachaa dhufneerra. Ebeeluu hir'isuu hin dandeessanii jechaa dhufneerra. Amma mirgi keessan abbaa feetan hir'isuu hin dandeessu. Sadan keessanuu barreessuun dirqama isinitti ta'a. Eenyu haa hir'itu? Barreessaa. Inni kun hin cifa. Taphadha soobeetanii ani. Ani hir'isuu hin dandeessu nan ilaali. Tole mee sadan keessanuu al tokko ol qabame. Maa isinirraa fagaattee naani? Elsii galatoomii waan dhufteef kamiifuu. Maqaan koo Elsaabeet Daadhii jedhama. Kanan dhufee Haannii Biiutii Akaadaamiirraa. Rifamuu kootti yaa inni eegniin ture amma dhumaatti nan deema jedhee yaadeen ture. Yaa garuu hirrifameera. Isin warri mana keessan jirtanii taphni isaa baay'ee namatti tola. Koottaatti taphadhaa. Qarshiillee aga qarshii 100tti qabaa. Koottaa taphadhaa. Achumaan immoo qarshii argadhaan jedha. Dhumarratti kan immoo gaaddiseen waan mootu natti fakkaata. Gaaddoo. Silagaa otoo isinitti himiin hin darbee gaaffii lama deebistanii 400 qabdu. Baankii keessaa 2400 qabdu. Walitti 2800. Amma 2800f eenyu garee? Kan mootu waan ilaallu ta'a turtiin keessan Abbaa TV qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u gaaffii 5 siniif filadhaa. Keetiin gaafatamtee akka carraa ta'e gaaffichaaf deebiin arganne taanaan gaaddisee yoo deebiste gaaddiseedhaaf qabama. Gaaddiseen gaafatamtee hin deebisne taanaan keetiin hin yaalti taanaan keetiidhaaf qabama. Amma baankii jechuun isinirraa ni gamu. Maallaqaaf waan ta'eef jechuudha. Tole amma gaaffii koo silas keetiirraan jalqabaa. Jalqabu? Gaaddiseerraa jalqaba. Jalqaba. Raadiyoon Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo tamsaasuu kan jalqabe bara kam yookiin yoo? 957. Oshii yaali carraa tokko. 67. 67 sirriitti argatteetti. Tole gaaddisee. Bineensota mana keessaa saree waliin gonkumaa walii galuu kan hin dandeenye ishee kan. Adurree. Adurreedha sirriitti argatteetti. Tole keetii. Tiyaatarri afaan Oromoo inni jalqabaa maal jedhama? Eenyutu barreesse? Abbaa Lataa. Lakki. Abbaa Lataa? Sadii kanaamu? Isa jalqabaa afaan Oromootiin
Yaaltu yaali yeroo qabda. Mokonne. Eshi tiyaatirichuma maqaa isaayyuu aafu barreessan. Dhaabaa Wayyeessaa. Dhaabaa Wayyeessaa. Tiyaatira jalqabaadhaan Hayilee Fidaa. Hayilee Fidaa maal? Dukkana barii duuba. Lakki. Dukkana barii jala. Lakki. Sirreessitii siillaadha. Hayilee Fidaadha sirriidha. Mata dureen isaa maal jedha? Lakki dukkana miti. Dukkana duubamaa kan wabiidha. Gadoo. Ani walakkaan Nayyaala. Yaal amma barreessaa isaa argatteetta. Eenyutu barreessee maal jedha gaaffiin. Maallaqaaf waan ta'eef malee silaa baankiif waan ta'eetoo ta'e silaa sii kennuyyuu nan danda'a. Hayilee Fidaa. Qubee koo. Yaalta. Amma siin dhufne. Hayilee Fidaa bara birraan barii. Tole. Keeti. Ibboodha. Fannisan fannoon qabdu. Teessisan teessoon qabdu. Qillee. Qillee yookiin hanqaaquu sirriitti argatteetti. Tole gaaddisee. Erga taphni kubbaa miilaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa hundeeffame booda naannoon yeroo jalqabaaf geepha fudhate. Eenyu? Naannoo Oromiyaa. Naannoo Amaaraa. Haa ta'u yookiin immoo gareessa kan naannoo naafuuti gareessa kan. Fakkeenyaaf Baahir Daar kanamaa Faasiil kanamaa. Faasiil kanamaa. Lakki miti. Faasiil dhiyoo kana dhufe. Yeroo tokko fudhate inni. Adaamaa kanamaa akka kan maqaa isaaniin si yaadachiisaa jira. Isaan keessaa ammas jira. Pirimeer Liigicha irra jira. Eenyu? Akka Itoophiyaatti jedhamte. Adaamaa jedhee hojii silaa Baahir Daar jedhee Ingiliziin ta'uti silaa. Adaamaa. Lakki. Yaanta kee. Qiddis. Lakki. Naannoodhaa. Naannoodhaa. Qiddus Giyoorgis kan Finfinneetiiti. Bunna. Bunnaanis kan Finfinneeti. Tole sila yaaleedhee carraa laadheeraaf keetiidhaaf. Siif hin kennine amma yaalish. Baahir Daar kanamaa. Baahir Daar kanamaa miti. Hawaasaa kanamaa. Tole keetiidhaaf. Tiyaatarri Lubaabaa Jamaaliin barraa'ee tiyaatara seenaa qabeessa Abbaa Makoo jedhamuun dhiyaate Finfinneerraallee ba'ee magaalota naannoo irratti deemee kan hojjetamaa ture. Seenaa eenyu irratti hundaa'ee barreeffame. Abbaa Makoo jedhama. Arsii. Miti. Seenaa eenyu irratti naannoo Oromiyaa irratti bakka xiqqoo deemeera karaa naan iddoo 4-5 fa'aa naam deemee agarsiifameera. Maqaan isaa yookiin itti waamamni isaa Abbaa Makoo jedha. Abbaa Makoo jedha. Abbaa Makoo. Abbaa Makoo jedha. Seenaa eenyu irratti hundaa'ee barreeffame. Seenaa Abbaa Makoo. Eenyu Abbaan Makoo? Seenaa goota eenyu jedhamu irratti hundaa'ee barreeffame. Abbaa Makoon jedhama. Abbaa Makoodha. Eenyu? Maqaan isaa?
Adarbu. Alii Cirri. Alii Cirri. Lakki. Yaali. Abbaa makoo yoo jennu gootni ta'e. Waaqa guutuu. Lakki. Abishee Garbaa. Kee. Siidaan Chaayinaa guddichaa maayilii meeqa ta'a? Kuma wayiif wayiidha. Abbaan kana deebise. 4,000. Dhibbala. Yaalta. 4,500. 4,500. 4,610. Tolee gaaffii shan gaafatamtanii maallaqa 2,800 yaa rabbi akkamitti baattee galta gakan. Gaafatamtanii shan gaafatamtanii keetiin 5 keessaa 2 deebisuudhaan Gaaddiseen 5 keessaa 1 deebisuudhaan dorgomaa keenya cimaa irraa turte. Gaaddiseen gaaffii baay'ee deebisuudhaan kan sin gargaaraa turte isheedha gargaare. Gaaddisee dorgomaa kiyya isa irraa cimaa turte waan dhufteef guddaa galatame mee waa'ee Hanni Beauty Academy waan xiqqoo jenna. Arra akka kana kan na bareechite ishee kan ammoo dizaayinara miti kan akka kana na bareechite Hanni Beauty Academy barattoota ishee maqaa waamu akkuma torba taatanii tokko ijaarratu tokko asii hunda keessan bakka buutee arra kan akkana na bareechite Hanni Beauty Academy barsiistuu keessan leenjiftuu keessan haanidhaan guddaa galatoomii jechuun barbaada. Mee waa'ee mana barumsaa keessanii akkamiin isin argatu Finfinnee keessa askoo qofamu bakka biraa qabdu Oromiyaarraa Amboorraan aan eessa jirtu waan hunda nutti himame. Hanna Beauty Academy magaalaa Finfinnee naannoo askootti argamaa kan biraanchii magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraa Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti illee tajaajila laata. Dabalataan immoo sooshaal miidiyaa pilaatfoormii gosa kamiin iyyuu Hanni Beauty Academy jedhanii yoo seenanii in argatuni jechuudha. Oromiyaa keessa magaalaa Naqamtee magaalaa Amboo bakkoota garaagaraa deemtee hojjetti sagantaa cidhaaf wantoota barbaadan kamiifiyyuu kottaati Hanni Beauty biratti fayyadamaa irraallee baradhaa isiniin jenna. Mucaa baay'ee qaxaleedha. So Hanna Beauty Academy join godha. Ayyee galatoomi. Kana caala beeksisni jiraare. Wanta fee jira jetti fuulli kee. Baay'ee saasafteetti yeroo baay'ee gara askoo naannoo sana manni miidhaginaan jiru ture. Aannan achitti banuu isheedhaa fi anillee carroomeen jira. Akkasuma ijoolleen naannoo sana jirtan dhuftanii akka baratanii naannoo Oromiyaarra deemaa jirti. Afaan keenyaan barsiisaa jirti. Kottaa baradhaan jedha. Barsiistuu cimtuudha. Ayyee hundi keessan waan dhuftaniif guddaa galatooma. Hanni Beauty Academy warri barbaadan toora bilbila ishee as jalaan isiniif keenya isaan argachuu ni dandeessu. Turtiin keessan Abbaay TV qophii keenya hir'isuu waliin waan ta'eef guddaa galatoomaa jecha torbiin keessan torban jaalalaa torban nageenyaa isiniif haa ta'u nagaa ta'a.